gungurtii kanaan jettanii kuni maaliif dogongora jechuun hin danda'amu namni wanti nama dogongorsiisu waan hedduun jiraachuu danda'a saniif galee ammoo waan sana ani dirreetti hin baasne wanni sun privacy dha osoo ani addunyaa fuulduratti ba'ee waan akkana godhe itti amantee akkana gootee jettanii naalloo lullee dandeessan ani sinimaatii kiyya jechuudha wallahi yoo naalloo loltanillee sinimaatii kiyya waan fetanillee naan jettan jechuudha ani isinitti hin qabamu ani obbolaa kiyyalleedha maatii kiyyalleedha isin garuu naalloluu keessaniifillee galatooma maaliif jennaan ofiin baree ofii kiyyatti deebi'aa jechuudha akkasii Dammu an dhiifama naaf godha yoo dhiifamni ko siniif ta'uu baatellee dhiisa garuu bakka na dhiisa ani ajiraadhu itti aansuudhaan waa'ee kiyyaaf dhiifama sin gaafadhe jira wanni dhiifama caalee hin jiru dhiifama na gochuu baan yoo diddanillee no problem rakkoon qabu suni sinii fi rabbi keessantu walitti afaa ani garuu dhiifama sin gaafadhe jira rabbi kiyyamoo kana dura dhiifama gaafadhe jechuudha ammallee dhiifama rabbi kiyya nin gaafadha nama ammoo gizee takkitti baqa dhiifama sinin gaafadha irra deddeebi'ee dhiifama waggaa tokko guutuu sin gaafachaa hin jiraadhu irra deebiidhaan immoo waa'ee dhimma abbaa mana kiyya kana Oromoo wallahi anarrayyuu waa'een isaa hedduu takkana yaaddessa beektanii inni kuni barsiisaa diin islaamaati beektanii wallahi ani Abba mana kiyyas ta'ee ta'us baatee namni diin barsiisu hedduu takka garaa kan kona nyaata jechuudha. Wallahi hedduu takka maaliif jennaan dhaloota boruutiif walaalummaa keessaa nu baasaa jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مات نقينا فيديو نزاع كمالي بيجيكا يرتبي ترجمنا. جرا كانون داوج يتدينه سلكي أركافونه أن سلكي رافو شيء كان اللي يكون ودا كاني شيء كم في يامني مجلس نيجا جونا مجلس نانو هردي واتيجنا تدي بيته مناي دا تيمبا تجتشو فرماني في جيران كنو إني لسه دبته خليسا أكا إنسان دبتن أكا إنسان بيرت وهذا سهلي بيجتشو سلامات دبتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خليسا شيسمان إتيانا بوشا دوخان دم إسلامنا نوراري الشيخ عبد السلام جبريل فا بيرو إساني تخليسا نيامني علماء يدولا إتيانا إساني لانغنا ما يدولا غرسا بي أكنا ما بيمو إساني دي ناغنني أدوانا كذيس الرحيم ملو برسيسو دعوة قدو خنمرتي نانجني akkasuma wajjin nama diin irraa jecha arrabaanis turuunaan jedhanii dhaamsanaa kennanii akeekkachiisallee naa kennanii ganaa ittiin deebullee jedheeni ulfaadhaan jaalatoomadhaa isin jenna. Shaadaallee si qaban jaalladha. Haya ammoo maal nuun jedhu shaadaa namoota maal ganaatti ni deebitaa? Yoo itti deebite hoo maaf illee isin irratti illee hin deebi'u ganaa. Jechi ta'e tokko ol beeka miidiyaa jee kutaanaan nuti alaafina turbuu deebiin qabnu atillee ni qabdu ganaa. Wallahi yeroo hedduu jechuudha. Kunis hin dhufaa si gargaara jedhaan sunis hin dhufaa si gargaara jedhaan ana sumuni takka akkana gootan hin barbaadu wallahi sumuni cabduu takka jechuudha ani hin barbaadullee gargaarsa keessan ani hin barbaadulleedha akkana gargaartanillee hin barbaadu maaliif jennaan isuma gargaara obboleessa keessan ka gargaara isuma jechuudha isuma miidiyaa irraa kana ta'u kana mee miidiyaa irraa ol garii nu si gargaara nu bakka kan kee jirraan nuti si bira dhaabannaa jedhaaniti isuma qubsisaamee isuma kana qalbii isaa tasgabbeessaa wallahi ani waan inni ittiin galus waan inni minaamin jedhu isaan isinirraa waan takka illee barbaadu ani wanneen jedhu isuma irraa dhaabaddaa jedha kan kiyyaaf immoo dhiifama sin gaafadhee jira wanti hafe yoo jiraate immoo ittiin deebi'aa siniin jedha baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan waan dhaggeeffattaniif galatoomaa siniin jedha. Galatoome ulfaadhu borii gaafii takka si gaafachuun danda'a. Dhiifama naa godhe. Asumaan uummanni bal'aanii uummanni musliimaa
yoo dhugaan amantii walitti qabaatanii musliima taatan waan takka beekaa namni yesuus taatee hin milkaa'u jedhanii arrabsaa jiran komantii ishii jalatti yaatanii isinii miti ummanni amantaan ishiin irraa dhuftuudhaan maal akka jaatti dhaaddataa jiran hin beekan jechuudha. Oduu waan feetillee balleessitee bakka kana dhaala. Waliin akkatti irra jiduuf bakka tana isinii galee bakka qoy qadis hin galchaa. Amzamee fudhumeen harka kadiir asii yaadara naqee isinii galee bakka tana beekaati nama dhiisaa dhiifama yattee dogoggorame irra deebi'ee isinii gaafadha takkatti beekaa akkamiin namni dhagaa jira kana mara darbaboo obboleeyyan namni boodoo akkamiin deebi'ee isinii islaamaa Kanu ani gara amantiitti It's okay. Ni fudhadha. Waan godhe ngootani? Ni godha. Maal inni garuu? Ni godha. Naan godhaa bakka yookaan hin godhuudha akka gaaffii ibsa yookaan akkas lama keessa tokko filadhoodhani yeroo interview nama godhuudha. Naan godha yookaan hin godhu. Akkas. Ni godha. Yaa Rabbi nuuf. Maashaallah. Ibsaan ragaadhaa, kennaan ragaadhaa, seenaan ragaadha waan kanaaf. Anis Yaa ragaadha. Rabbi nuuf. Bakka du'aayi godhii siifin eeyyame aamiin jenna. Maaliif ati wallahi ani islaamummaa keessa waggaa 30 ol ta'eera gara waggaa 30tti achi siiqeerani. Ati dhiyeenya kana akkama islaamummaatti dhuftee waan ati islaamummaa dura dogongorte hunda rabbiin sii dhiisee ati ana caalaa qulqulluudha. Ati nama ana caalaa rabbii guddaatti dhiyaatudha. An akkasittiin tilmaama. Isa kanaafiyyuu du'aayi kee aamiin jenna. Aamiin. Ibsa aamiin jedhi kaatillee. Amin. Yoomi waa jetteen amin jaaree akkamittiin amin jaa? Intee? Eshi. Ayyee inshallah garuu du'aayi hin beeku ani agi hin beeku garuu nin godha erga ajajatee ergan immoo waadaa hin diiku jedhee nin godha. Yaa waadaa rakkoodhaan. Ayyan. Bismillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam irra deebiidhaan warroonni asitti argamtan keessummoonni yoo amma dhuftan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keessummoonni bakka kanatti qabamtanii asitti argamtan rabbiin walitti qabama keenya walitti qabama keerii nuuf haa godhu. Inshallah rabbiin nu gidduudha jaalala haa facaasu tokkummaa nu gidduu haa godhu rabbiin. Wallahi waan nu gidduu deemee adda nu diigaa adda nu baasaa waan nu gidduu deemee akka saba tokko nuti dhiiga tokko nuti garuu akka waan alagaatti nu laalchisaa hundayyuu rabbiin nurraa fageessu akka ardii fi samiitti ajaa tokkoon hundi keessan waajaa mataa qabdanii rabbiin ajaa keessan xiqqaa guddaadha ajaa keessan rabbi isin haa baasu inshallah rabbiin umurii keessan keessa barakaa isin haa kaa'u hojii keessan keessa rabbiin barakaa isin haa kaa'u waan dalagattanii harkaa qabdan keessallee rabbiin barakaa isin haa kaa'u biyya ormaa kana namoonni yeroo umrii dheeraa jiraatanii garuu immoo yaadaan muraadni keessan isinii guutamuu didee kara biyyaatti illee galuudhaaf cinqamtanii garuu immoo wanni sun hundumtuu isiniif hin taane inshallah rabbiin ammumarra ga'ee isinii naa jedhu waan yaaddan waan niyyattan waan hundayyuu rabbiin yaada muraada keessan siniif guutee maatii keessanillee rabbiin nagaa sin godhee siniif taasisee nama ijaan argitanillee sina haa taasisu rabbiin inshallah. Wallahi biyya ormaa jiraatanii maatii ofii dheebuu maatii ofii nama biyya ormaa jirutu beeka. Maatii keessan keessaa osoo lakkoofsaan sin jalaa hin hir'isin inshallah. Fayyaa nagaadhaan akkuma biraa baataniin sanii rabbiin nagaadhaan itti sinaa deebisu. Ni dalagannee kana qabannee gallaa jenna nuti garuu hagam akka jiraannu hin beeknu yoom akka gallu hin beeknu waan dalagannu sanitti immoo ni gammannee keessa jiraannaa gammannee ittiin jiraannaa fi osuma akkanatti mana madaabii keessaa hiraarru addunyaarraa deemnaa hin beeknu wallahi rabbiin nama waan dalageetti gammadee maatii ofiillee gammachiisee haadha abbaa ofiittillee tola oolee nu illee waan yaannu argannee addunyaa kanarraa milkoofnee gallu rabbiin nu taasisu. Akkasisiniin jedha hundi keessaniyyuu jechuudha wallahi wal jaaladhaadha wal jaalachuun bareeda nuti amantii takka qabna qiblaan keenya tokko nuti yoo waliin taane nuti yoo waliif hin taane nuti yoo waliif hin yaanne namni biraa namni nuuf yaadu hin jiru beektanii wallahi
kanaaf jechuudha haajaa keessan hundayyuu rabbiin yaada muraada keessan fiixan isin haa baasu waan yaaddan waan niyyatan hundayyuu rabbiin galmaan isin haa ga'u wanni isinii dhaamu tokko immoo wallaahi addunyaa tanarra haga jiraannu hin beeknu jireenya addurra akka jiraanne beekna malee akka jiraannu hin beeknu beektanii kan dabarsinee beekna malee kan itti dhufnu hin beeknu ajalli rabbii harruma kana dhufee nu qabuu danda'a osuman tiktokii kanarraa dubbadhu rabbiin in beekamu waan natti fidu garuu wanni isinii dhaamu salaata keessan jabaadhati salaata wanni social media kun hin darba osuma social media osuma namoota tiktok irraa ija keenya banne